Dolarri tokko guyyaadhaa 119.20 bitamuudhaan 121.58tti gurguramee jira. Kuni oduu bittaa fi gurgurtaati. Ashamaar kafunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaa miidiyaan kafa dursuun hordofsiina geessina oduu wajjin anfalmataa rorrooti. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed sassaabbiin oomisha qamadii saffisaan akka raawwatamu hubachiisanii jiru. Naannolee garagaraatti talaalliin ittisa kaansarii fixee gadameessaa kennamaa jiraachuun isaa ifoomee jira. Inisheetiiviin maddii guutuun kallattii karoorfameen hojiirra oolaa jiraachuu obbo Tamasgeen Xurunaa guyyaadhaa ifoomsanii jiran. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed industiriiwwan sochii Itoophiyaan oomishtu jechuun aadannoo godhatee geggeeffamaa oolan daawwatanii jiru. Dr. Magdas Dula talaalli ittisa dhibee kaansarii fiixee gadameessaa eegalchiisanii jiru. Itoophiyaan yaa'ii tumsa misooma magariisaa bara 2027 akka keessummeessituuf filatamtee jirti. Naannoo Oromiyaatti talaalliin kaansarii fiixee gadameessaa haalota adda addaatiin magaalota adda addaatti kennamaa jira. Kunniin hangafoota oduuti. Oduulee biraas qabannee dhiyaannee jirra. Gara madda walaa miidiyaatiin gara hangafoota oduurraa gara oduu babal'inaatti isin deebisaa turtii gaarii isiniin jenna. Naannoo Oromiyaatti talaalliin kaansarii fiixaa gadameessaa kennamaa jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalotatti talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa kennamaa jiraachuu isaa maddeen adda addaa irra ga'oonsaa jiru. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti shamarran umrii waggaa 9 hanga 14 jidduu jiraniif kennamuu eegalee jira. Duula kanaan magaalattiitti shamarran 40,000 oliif talaallichi kan kennamu ta'uu itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalattii obbo Sultaan Huseen himanii jiru. Kansariin fixee gadameessaa vaayirasii human polomoliyaa vaayirasii jedhamuun kan dhufu yoo ta'u dursanii talaallii fudhachuun miidhaa vaayirasichaa fuulduratti qaqqaabsiisuu danda'u hambisuu keessatti gahee olaanaa qabaachuus eeranii jiran. Magaalattiitti bara 2016 dubartoonni qorannoo kaansarii fiixee gadameessaa irratti geggeeffame keessaa 227 vaayirasichaan saaxilamuu yaadachiisanii jiru. Hojiileen qorannoo addaan baasuu wal'aanuu baranas hojjetamaa jiraachuu himanii jiran. Itoophiyaan yaa'ii tumsa misooma magariisaa bara 2027 akka keessummeessitu filatamee jira. Itoophiyaan yaa'ii tumsa misooma magariisaa idil addunyaa P4G jedhamuudhaan beekamu bara faranjoota 2027 geggeeffamu akka keessummeessitu filatamee jira. Ministeerri deetaa ministeera pilaanii fi misooma obbo Suyyum Mokonnin Dooktara tumsa misooma magariisaa idil addunyaa Rooben Makuungin waliin taasisanii jiru. Qormaatiilee jijjiirama qabeenyaa qilleensaa to'achuuf tattaaffii taasifamu keessatti qooda damee fudhachuu ilaalchisee mari'achanii jiran. PG4 sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa jijjiirama qabeenyaa qilleensaa qolachuuf deeggar taasisuun hariiroo biyyootaa cimsuu irratti kan hojjetamu yoo ta'u, Itoophiyaan yaa'ii tumsa misooma magariisa idil addunyaa bara faranjoota 2027 geggeeffamu akka Dr. Magdas Dula talaallii ittisa dhibee kaansarii fiixee gadameessaa eegalchiisanii jiran. Sadaasa bara 2017 ministeerri fayyaa Dr. Magdas dhaaba Dula talaallii ittisa dhibee kaansarii fiixee gadameessaa sadarkaa biyyaalessaatti kennamu eegalchiisanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Shaggar mana barumsa sadarkaa jalqabaa Tulluu Diimtuu lakkoofsa tokkottis eegalchiisanii jiran. Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa hooggantoonni ministeera fayyaa fi hooggantoonni dhaabbilee deeggartoota bakka argamanitti duulichis eegalamee jira. Kansariin fiixee gadameessaa Itoophiyaa kansarii harmatti aanee dhibee miidhaa ol'aanaa qaqqabsiisaa jiru ta'uu Dr. Magdas kaasanii jiru. Yeroo ammaa kana akka biyyaatti waggaan dubartoonni 8,000 ol dhibichaaf kan saaxilaman ta'us eeranii jiru. 5,000 ol ammoo lubbuu dhabaa jiraachuus eeranii jiran. Talaalliin kun Sadaasa 9 kaasee 13 bara 2017tti shamarran umriin isaanii waggaa 9 hanga waggaa 14 jiraniif kennamaa jira. Shamarran miliyoona 7.5 manneen barnootaa dhaabbilee fayyaa fi buufataalee fayyaa dhimmichaaf hundaan keessatti sadarkaa biyyaatti kennamaa ta'uu isaanii ibsanii jiran.
Dr. Abiy Ahmed Industrii Sochii Itoophiyaa oomishtuu jedhan daawwatanii jiran. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed Industrii Sochiiwwan Itoophiyaa oomishtuu geggeessan daawwatanii jiran. Dr. Abiy oomishtummaa damee dhuunfaa biyya keessaa misooma industirii biyyaalessaa galmaan ga'uu fi dinagdee cimsuuf shoora murteessaa taphataa jiru jedhanii. Deeggarsi gurguddoon sochii Itoophiyaa oomishtuu jedhu geggeessaa daawwachuus himanii jiru. Paarkiin industirii MEG Holding kan buna sona itti dabalame erguu fi sibiila oomishuudhaan beekamu akkasumas teknoolojii daawwitii andinnat kan hojii isaa daawwitii fi almuneemiin beekamu kanneen daawwatan ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbileen kunniin gumaacha damee dhuunfaa babal'inaan industiriif taasisaa jiruuf fakkeenya gaarii kan ta'u gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin eeranii jiru. Initiatiiviin maddii guutuun kallattiin karoorfame hojii irra oolaa jiraachuu Tamasgeen Xurnaa ifoomsanii jiran. Initiatiiviin madda guutuu kallattii karoorfameen hojii irra oolaa jiraachuu itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurnaa ibsanii jiran. Obbo Tamasgeen Xurnaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin hojii gama oomishtummaa nyaataa fi wabii nyaataan kennamaa jiru irratti yaadota adda addaas kallattiilee adda addaan kennanii jiran. Oomishtummaa nyaataa fi wabii nyaataa madalaa mirkaneessuu jalqabame kan jabeeffamu ta'uu himanii jiru. Obbo Tamasgeen magaalaa Dabra Biraanitti giddugala oomisha lukkuu fi hanqaaquu Dabra Hoolaand galmoota akka biyyaatti qabame keessaa milkeessuu keessaa shoora ol'aanaas qaba jedhanii jiru. Giddugalichi guyyatti hanqaaquu 90,000 ol oomishaa kan jiru yoo ta'u gabaaf oomisha gahaa akka dhiyeessuuf deeggarsi ni taasifna jedhanii jiru. Naannolee garagaraatti talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadaamessaa kennamaa jira. Naannolee biyyattii garagaraatti talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadaamessaa kennamuun itti fufee jira. Haaluma kanaan talaallichi naannolee Amaaraa, Affaar, Benishaangul Gumuz fi naannolee birootti kennamaa jiraachuu eeramee jira. Talaallichi har'arraa eegalee guyyoottan 5 itti aananiif kan kennamu ta'uun isaa ibsamee jira. Talaallichi shamarran umriin isaanii 9 amma 14 gidduu jiraniif kan kennamu yoo ta'u, dhaabbileen fayyaa barnootaa fi buufata yeroo hundeeffametti duula kana akka irratti hirmaatanis yaamichi godhamee jira. Dr. Abiy Ahmed sassaabbiin oomisha qamadii saffisaan akka raawwatamu hubachiisanii jiran. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed sassaabbiin oomisha qamadii saffisaan akka raawwatus hubachiisanii jiran. Sassaabbiin oomisha qamadii eegalamuus yeroodhaan yerootti cimee itti fufuun wal qabate bara kana oomisha baay'ee waan jiruuf sadarkaa biyyatti adeemsichi saffisuu akka qabus yaadachiisanii jiran. Sassaabbiirraa kaasee hanga manatti ga'utti tumsaan hojjechuun murteessaa ta'us himanii jiran. Dabalataan qonna qamadii jallisii boneef qophaa'uu barbaachisaa akka ta'anis eeranii jiru. Joo Baayiden Yuukireen misaayila fageenyaa dheeraa Raashiyaatti akka dhukaastuuf ayyamanii jiran. Sadaasa galbara 2017 Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen misaayila fageenya dheeraa biyyattiin dhiyeessituuf Raashiyaan akka dhukaastu yeroo jalqabaaf eeyyamanii jiran. Pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskiin dhoorkaa misaayila ATCM jedhamu akka kaa'amuuf gaafachaa turanii jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin warri lixaa tarkaanfii akkanaa fudhachuurra akka of qusatan akeekkachiisanii turan. Tarkaanfiin akkanaa yoo fudhatame naatoon waraana Yuukireen keessatti kallattiin akka hirmaatti agarsiisa jedhanii jiran. Wayita waraanni nurratti labsamu nutis harka dachaafannee hin teenyu jedhanii jiran. Misaa'illi ATCMS jedhamuun kun hanga kiiloomeetira 300 kan qaqqabu yoo ta'u qondaalli Ameerikaa tokko Joo Baayiden murtoo kanarraa gahan Raashiyaan loltoota Kooriyaa kaabaa Yuukireeniin akka lolan eeyyamuu hordofee ta'uu ibsanii jiran. Haleellaan kunis guyyoota muraasa keessatti akka raawwatamus eeranii jiran. Baayiden fayyadamaa misaayilaa kana eeyyamuun Biritaaniyaa Faransaayillee akka meeshaa Yuukireenii eeyyaman taasisuu mala jedhamee jira. Ta'us murteen Baayiden kanaaf Faransaay ta'ee Biritaaniyaan deebii tokkollee hin kennine. Bittaa fi gurgurtaa sharafa biyya alaa irra geennee jirra. Kunis kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jirru gara madda walaa miidiyaatti. Guyyaa har'aa Bankin Daldala Itoophiyaa doolaara tokko 119 bituudhaan gara 121.58 tti gurguree jira. Haaluma kanaan immoo yeroo ammaa kanatti yuuroon 128.824 bituudhaan 131.4 duwwaa duwwaa torban gabaarra oolchanii jirani. Paawundi sterlingii tokkos
dhibba tokkoof shantamii tokko tuqaa ja'a duwwaa ja'a saddeetiin bituudhaan dhibba tokkoof shantamii afur tuqaa ja'a sadii saddeettamii sagaliin gabaarra oolee jira. Swiss frankis haaluma kanaan dhibba tokkoof soddomii shaniin bituudhaan dhibba tokkoof soddomii shan tuqaa tokko sagal duwwaa torbaan bituudhaan dhibba tokkoof soddomii torba tuqaa saddeet sagal afurtamii shaniin gabaarra oolee jira. Kuwait dinaaris dhibba sadiif saddeettamii lama tuqaa tokko sadii lama afuriin ennaa bitan kan itti gurguramee oole ammoo dhibba sadii fi saddeettamii sagal tuqaa torba torba shantama jedha. Chaayinis yuunaanis kudha ja'a tuqaa sadii saddeet jaatamii shaniin bitamuudhaan kudha ja'a tuqaa torba tokko afurtamii lamaan gabaarra oolee jira. United Arab Emirates diraama soddomii lama tuqaa afur shan ja'a sagaliin bituudhaan soddomii sadii tuqaa kudhan jaarra gabaarra oolee jira. Keessaa yeroo ammaa kanatti kallattiilee adda addaatiin warroonni gara madda olaa miidiyaatiin hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha odeessa kennaadhaa xumurree jira. Hanga odeessa birootiin walitti deebinutti asumaan nagaa keenya isinitti dhaammachuuf dirqamnee jirra.